Hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessan baga ayyaana qilleetiin nagaan geessan isiniin jecha guyyaa har'aa kana immoo ayyaana qillee sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyii deeggaruu irratti dhaabbilee amantaa akkasumas namoota dhuunfaa tokko tokko haasofsiisuun waan qabannee dhiyaanne qabna. Kanaaf hanga dhuma sagantichaatti waliin turtii gaarii qabaadha. Galtooma carraa kananaa kennu keessaniif nama harka qalleeyyii deeggaruu jechuun anaaf wanta guddaadha. Sababni isaas namootuma akka kiyyaatu karantaaniin yookaan osoo of deeggaruu danda'anu of deeggariin hafanii daandii irrattis karaa adda addaa irrattis bu'aniit karaa adda addaa irratti kufanii haala keessaa ba'uu dadhaban sana haala hin danda'uun isaan deeggaruu yaaluuf eenyunan jedha. Nama harka qalleeyyii deeggaruun anaaf gammachuu guddaadha dheeyyaadha. Akka kiyyaatti nama deeggaruuf nama ta'u qofti gaadhan jedha. Karamiin deeggaruudha kan jedhu immoo yoo hin danda'e karaa yaadaan nan deeggara. Karaa biraatiin immoo gorsa nan laadhaa fi yoo hin danda'e yoon immoo qabaadhee sarara fooyya'aa ta'ee jiraadhe immoo waan hin danda'u hundumaanuu maallaqaan illee gosoota adda addaatiin isa geedda wannan qabuun hundumaanuu isa deeggaruuf nan yaala. Akkuma beekamu hawaasa keenya keessatti aadaan wal gargaarsaa aadaan namootaaf waan gaarii yaaduu kun xiqqachaa dhufeetii jira. Akka dhaabbilee amantaa keessatti illee yoo ilaalle hawaasa keessatti wanti mul'atu ka durii wajjin wal bira qabne yoo ilaallu baay'ee gadi bu'aate kan inni jiru. Sababni kanaa maal jettee yaaddate? Sababni kana tokkoffaa haala yeroo hamma jirurraan ta'uu danda'a. Haala ikoonomiitiin lammaffaa immoo akkuma haala yerootiin ilaalchisee namoonni karaa adda addaatiin karaa nageenyaatiinis karaa sababa adda addaatiin walirraa fagaachuun jira. Sababa kanaan deeggarsi sun dhaabbatedha. Namni tokko jalqaba ilmi namaa akkuma uumamettu yeroo rabbi isa uumu waliin jiraata. Ilmi namaa waliin jiraata. Waliin jireenya kana keessatti wal gargaaruu barbaachisa. Adeemsuma jireenya uumaa keessattuu jireenya ilmi namaa tokko yeroo rakkatu tokko rakkina keessa hin jiraanne kan rakkoo hin qabne sun kan rakkoo qabu kana gargaaraa akkasitti waliin jiraata. Kun ammoo gara amantiitiin yoo laallus wal gargaaruun ilmi namaa rakkina keessatti wal gargaaruun dirqama amantiiti gaafun. Dirqama amantiidhaan nukkanname. Rabbiin hogganamu nama rakkate gargaara. Nama rakkate akka gargaaruu qabdu amantiin hundi si qajeelcha. Kanaaf nama rakkate namni rakkoo hin qabne waan danda'uun yooniif waa takka hin qabaanne hamilee illee gargaaruu danda'a. Ammoo yoo qabeenyaan irra jiraate humnaan irra jiraatu wama qabu tokkoon bakka hammoomna isaatti ilma namaa gargaaruu qaba. Kun akka namummaattis aadaa fi duudhaan uummata addunyaa kamiitu nama gargaaruu kan jajjabeessu jechuudha. Amantiin hunduu nama rakkate gargaaruu ni jajjabeessa. Gamanumaan ilmi namaa wal deeggaratu wajjin jiraata gaa. Amma gama amantii islaamaatiinis yoo ilaalle rabbiin gaa ilma namaa gargaaruun akka malee rabbi biratti fudhatama guddaa qaba. Galata rabbi biraa argatte jechuudha. Ilma namaa kana gargaaruudhaan rabbiin ajirii yookaan kan galata mindaa siif galcha. Ilma namaa rakkate gargaaruudhaaf. Irra caalaan amma ilmi namaa rabbi biratti nama waa fudhatu irra garuu kan namaaf waa kennuutu rabbi biratti irra caalmaa qabaata. Ilma namaa gargaartee rakkoo baasuun akka malee rabbi biratti jaalala rabbiin siif qabu siif dabalaa deema. Rabbi biratti gatii guddaa siif kennaa deema jechuudha. Kanaaf amantiin baay'ee jajjabeessee ilmi namaa rabbiin maal jaa yoo isin wal gargaartan warri lafarra jiru kun yoo wal gargaare rabbiilleen gargaarsa isiniif godhaa uummata addunyaarra jiraatu kana. Kanaaf akka malee wal gargaaruun barbaachisaadha. Gamanaanis akkasii gama aadaa Oromootiinis duudhaan hawaasa jidduu jiru wal gargaaruu haalaan jajjabeessa jechuudha. Wal bira dhaabbatu yeroo rakkoo yeroo bal'inaa waliin qooddatanii gammachuu waliin qoodatu akkuma gammachuu waliin qoodatu ilmi namaa rakkoo waliin qoodatee waan qabu wal gargaaree nama rakkoo fi rakkoo yaadaa keessa jiru yaadaan gargaaruu hamilee isaa jajjabeessuu waan qabu xiqqoos ta'u guddoos hammoomna keetitti ilma namaa bira dhaabbattee gargaaruun akka malee barbaachisaa. Ilmi namaa waliin jireenya keessatti ayyaanota jiran waliin dabarsuudhaaf akka namni guyyaa ayyaanaa kana kun gammadee kun gadda keessa hin jiraanne dirqama guyyaa ayyaanaa kanatti waan qabdurraa ollaa keetii qooddee waliin gammadaa akka jiraataniif. Namni tokko nama deeggaruudhaaf nama ta'uun qofti gaadha jalqabarratti namni namummaadhaan namni wal deeggaruudhaaf dura namummaatu barbaachisa. Amantii kamiisaa qabaatu namni amantii garaagaraa isaa qabaatu wal gargaaruun dirqama. Namni amantii garaagaraa qabus amma akka amantii islaamaatti ilma namaa hunda gargaaruu qabda. Ka amantii kee qabus warra amantii
biraa qabus ilma namaa ta'uu qofaaf gargaaruu dirqama qabda. Ilmi namaa yeroo rakkatu teessee ilaaluun amantii biratti wanta fudhatama qabu miti jechuudha. Nama ta'uun qofti gaadha ilma namaa gargaaruudhaaf. Kanaafuu namni wal bira dhaabbatee wal gargaaraa waliin jireenyi gaa waliin malee waan hin taaneef kanaafuu wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jettee namana. Tole haa ta'u yeroo ammaa kana akkuma beekamu qabatamaan wanti lafarratti mul'atu akka aadaa hawaasa keenyatti akkasuma akkaataa dhaabbilee amantaatti illee aadaan wal gargaarsaa wanta gaarii waliif yaadu kuni baay'ee natti hin fakkaatu ka duriin wal bira qabamee yoo ilaalamu sababni kana maalidha jettee yaadda laata akka ofii keetiitti? Amma haala yeroo ammaa hoggalaallu hawaasa keessatti wanti jiru rakkooleen wal gargaaruu dhabuurraa kan ka'e rakkoon bal'ataa jira. Ilmi namaa wal dagachuu baay'isee jira beektaa. Adeemsuma jireenya ilmi namaa kun bal'ataa deemuun wal irraanfatu bakka aleerootiin bakka wanta akka wantoota hawaasa walirraa fageessan. Haasala miidiyaa ammaan tana teekinooloojii ammaan tana jirtu wajji babal'atee hawaasa kana xiqqishu hawaasa jidduutti gargar dhiibamuu kanaatu amma hawaasa wal gargaaru dagachisaa jira. Dhaabbattoonni waan kanarratti bobba'anii silaa gorsa namaa kananii akka uummanni wal gargaaru jajjabeessuuf kunis baay'ee xiqqaataa jira. Kanaaf amma jaaramanii gaa ilmi namaa kun akka wal gargaaru jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka aadaa wal gargaaruu kun hawaasa jidduutti cimaa akka dhufu hawaasa yaadachiisaa deemuun barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamu guyyaa irraa kana hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana qillee kan isaan kabajuutti jiranidha. Gama kanaan wal qabsiisteellee nama ittiin baga isiniin ga'ee jechuu barbaaddu yoo qabaatte akkasuma gara dhumaatti dhaamsa hafuu hin qabu jettee yaaddu yoo qabaatte. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana qilleetiin isin ga'ee jechuun barbaada. Hordoftoota maraafuu ayyaanni ayyaana gaarii akka isiniif ta'u ayyaana wal jaalalaa kan obbolummaa waliin jireenya akka isiniif ta'uun hawwaa. Baay'ee barbaachisaadha jettee yaada nama gargaaruun wanta haalaan barbaachisu wanta hawaasa kan biratti iyyuu fudhatama qabu baay'ee barbaachisaadha jettee namana kun waan gaariidha. Ani akka kiyyatti nama deeggaruun boqonnaa sammuuti. Maaliif hoo jette namni tokko si biraatii gaafa waan nyaatu waan uffatu abee oolu ati garuu gammaddee yoo oolte kunillee kallattii lamaanuun ilaalama. Akka namummaattis yoo ta'e akka wantoonni wangeelii yookaan akka samiirraan nu ajajutti illee yoo ta'e obboleessa keenya obboleettii keenya yoo waliin taane gammachiisne oolle hundi boqonnaa sammuuti jeyyaadha. Faayidaan isaa immoo namoota harka qalleeyyii kana guyyaa sana nuti deeggarree waliin gammannee yoo oolle namoota sanaafillee haamilee taane gammachuu boqonnaa sammuuti isaaniifillee maaliif hiyyummaan isaanii dhabinsi isaaniillee ittiin dhaga'amu jechuudha. Nama deeggaruun akka kiyyatti gammachuu sammuu boqonnaa sammuuti bakka nama kamiifiyyuu guyyaa sana namoota kana yoo deeggarrellee isaaniinillee dagachiisne oolle jechuu bakka rakkina isaanii dhiphina isaanii. Irraatiif bakka ani akka kiyyatti nama deeggaruun boqonnaa sammuuti. Maaliif hoo jette namni tokko si biraatii gaafa waan nyaatu waan uffatu abee oolu ati garuu gammaddee yoo oolte kunillee kallattii lamaanuun ilaalama. Akka namummaattis yoo ta'e akka wantoonni wangeelii yookaan akka samiirraan nu ajajutti illee yoo ta'e obboleessa keenya obboleettii keenya yoo waliin taane gammachiisne oolle hundi boqonnaa sammuuti jeyyaadha. Faayidaan isaa immoo namoota harka qalleeyyii kana guyyaa sana nuti deeggarree waliin gammannee yoo oolle namoota sanaafillee haamilee taane gammachuu boqonnaa sammuuti isaaniifillee maaliif hiyyummaan isaanii dhabinsi isaaniillee ittiin dhaga'amu jechuudha. Saniifuu nama deeggaruun akka kiyyatti gammachuu sammuu boqonnaa sammuuti bakka nama kamiifiyyuu guyyaa sana namoota kana yoo deeggarrellee isaaniinillee dagachiisne oolle jechuu bakka rakkina isaanii dhiphina isaanii. Irraatiif bakka namni kallattii garaagaraa nama deeggaruu danda'a. Innis tokkoffaan yaadaan illee nama deeggaruu ni danda'a. Qabeenyaan illee nama deeggaruu ni danda'a. Inni kallattii meeqaan hiikama qabeenya wajjin namni sun kan dhabee yoo jiraate ati yoo deeggarte qabeenya qabduun illee waliin gammaddee oolte nama sanaaf illee gammachuu gaarii akka kiyyatti bakka jajjabina yaadaan gaafa jedhamu immoo jajjabina kennuutiin illee. Ni deeggartaa jira. Sadarkaa kanatti illee nama deeggaruun kan xiqqaatee fi haalli jireenyaa illee ulfaatee ni jira jechuun namoota of danda'an illee yerootti haalli amma qaala'insa jireenyaa irratti baay'ee daddabalee waan jiru namni of dadhabaa jiru illee ni jira. Isaaniif yaada akka kiyyatti. Nama harka qalleessa deeggaruu gaafa jennu anaaf gaafa akkasiin ilaalu namni sun kan namaatti namni waan hedduudhaan wal fayyada. Rakkataan namni guutuun akkuma hin jirre namni kamiyyuu walirratti hirkatee jiraata. Kennaan ganama namaaf kenname kamiyyuu waan hin jirreef qabaachuuf dhabaachuu irratti
waan guyyaa keessatti dhufnu. Kanaaf nama gargaaruun nama rakkate tokko nama beela'e tokko beela taanaan beela san baasu nama dheebuu qabu taanaan hamma humna ta'eeti waan dandeettuun dheebuu san itti gortee gargaaruu bira darbuu waan guyyaa gargaartee bira darbuu waan guyyaa beelottitti waan guyyaa dheebottee namarraa barbaaddu guyyaa namni sun rakkoo keessa jirutti hamma humna ta'eeti bira dhaabbattee tarkaanfachiisu. Namni nama deeggaru tokko maaliin nama deeggaruu qaba? Nama deeggaruudhaaf immoo ulaagaan barbaachisu maalidha jettee yaadda akka keetti? Kiyyatti nama gargaaruudhaaf ulaagaan inni jalqabaa namummaadha. Nama ta'uun qofti gaadha nama gargaaruudhaaf. Maaliif qabaatteef nama gargaartu? Namni tokko osoo waan akka harkaa hin qabne nama qaroo dhabeessa tokko karaa gaafa dhufne qabeenyaan miti gargaaru. Kallattii garaagaraatiin wal gargaarra jechuudha. Qabeenya qofaanii miti. Rakkataas harka qalleessas qabeenya gaafa qaban immoo gargaaruu hin dandeenya. Sanuu qabeenya guddaa qabaachuu osoo hin taane sarka namummaatti nu dhagamee qabeenya xiqqaa maallaqa 100 qabnurra 50 deeggaruu ni dandeenya waan ta'eef namummaan qofti gahaadha. Gaafa gargaartu immoo wanni biraan jiru tokko olitti waaqa biraa wanni argatu tokko jiraachuu danda'a ni jira. Namummaa irratti wanti galmeeffatu tokko jira. Kanaaf namummaatti gaafa nama gargaarru gammachuu keessa keenyaatti dhageenyu malee wanni biraa nu dhagamu hedduu hin jiru. Aadaa hawaasa keenya keessaa amma yeroo ammaa kana mul'achaa jirutti akkasuma dhaabbileen amantaa isaan gochaa jiran wal qabsine yoo ilaalle aadaan wal gargaaru aadaan waan gaarii yaaduu kuni ka durii wajjin wal bira qabamee yoo ilaalu baay'ee gadi bu'aati kan hin deemaa jiru. Kun maalirraa ka'eeti jettee yaadda? Kuni maalirraa ka'ee jennee gaafa laallu yeroon duriitiif yeroon amma hedduu gargar fagaataadha. Uummanni yeroo durii maal jedhan akkuma jedhan isaanii communal way of life gamtaadhaan jiraachuu walirratti hirkatee wal gargaaree wal qabatee waliin jiraachaa ture yeroo durii sana. Yeroo ammaa kana namni irra caalaatti individualist way of life isa jennu sanii kan hordofaara waan ta'eef namni tokko sadarkaa obboleeyyan abbaa tokko ilmaan garaa tokkootu dantaa walirraa hin qabne kun tuullatee qabeenya guddaa qaba. Kun ammoo karaarra waan hin taane keessa yeroo galutti hin agarraa jechuudha. Mee maaliif fallisaa maal ta'uu qaba jettee yaadda? Kanaaf fallisaa wanti kun irra caalaa bu'aa globalizationiti. Yeroo gabaabduusis dhabamsiisuu hin dandeenyu mooraalii kakka'umsa hawaasa keessatti uumne hawaasni kamiyyuu akka wal gargaaruun jabaatu akka wal qabachuun cimutti qabsiifne sadarkaa kutaatti gandatti ta'u caasaa gara mootummaatiin dhaabbileen gara garaa jiran gara dhaabbilee amantaatiin fakkeenyaaf kibba Oromiyaa godina Gujiirraa dhufe uummataalee fakkeenyaaf Gujiif Boorana fa'aa yoo fudhanne namni tokko sadarkaa gosaan deeggaruutti dhufa jechuudha. Gosti takka godina 3-4 keessa godina 2-3 keessa yoo jiraatte dirqama namicha gosaa kan gosti rakkoo gurguddaa keessa gale fakkeenyaaf gosti Oborraa yoo taate namni Oborraadha kan aanaa 3ffaan irraa jiru gaafa deeggarsi waliigalaa isaaf walii qabamu hirbaa dabara inni dha buusa gonfaa inni amma jennu kuni dirqama natti dhufee fe'amaa jechuudha. Gaafas jalaa ba'uu hin dandeessu. Sadarkaan sunis jira. Sadarkaa saniinis hawaasa babal'ataa jiru kana keessattis wanti sunis sadarkaa kutaattis sadarkaa abbootii ulee garagaraattis gosaa keessattis wanti kanis sun jajjabaate akka deemu gama kaaniin ammoo dhaabbileen amantaa garagaraa dhaabbileen dhimmoota kanarratti hojjetan fakkeenya yeroo dhiyootti kan hundaa'e sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti buusa gonofaan ni jira. Buusa gonofaan warra irratti gosa irratti dhaabbilee amantaa garagaraa jajjabeessuu irratti kallattuma kamiin dhiibbaalee miidiyaalee hawaasaa garagaraatiin wal qabate irraa tamsaasa garagaraa fayyadamne satisfaakshinii mooraalii hawaasaa gamanaan gaafa kakka'umsa goone hawaasni dammaqinaan hirmaannaa garagaraa godhe xiqqoo hamma ta'e tokko hir'isuu dandeenya dhiibbaa globaalii kana qancarsuu ni dandeenya waan jedhu. Tolee dhimma deeggarsa harka qalleeyyiif taasifamu irratti haasaa nuuf taasistee fi guddaa galatoomii ayyaanni ayyaana gaarii sifa ta'u ulfaadhu. Harka qalleeyyii ta'an deeggaruu wal qabatee yaada namootaa fudhachaa jirra. Namoota deeggaruu maal jechuudha siif akkamitti nu hubatteertate namoota harka qalleeyyii deeggaruun siif maalidha? Ayyee galatoomii akkuma beekamu namoota harka qalleeyyii deeggaru jechuun kan nam deeggartu qabaattee fi miti dhabdee fi miti dhalama ta'uu fi nam deeggar dhalama ta'uu qofaan nam deeggaruun gahaadha. Fakkeenyaaf yeroo ayyaan qillee kanatti kan hin qabne jira kan qabus jira kan qabu amma xiqqoo qabirraati quufee osoo hin ta'in amma qabirraati dabarsee yeroo kan hin qabneef kenne gammachuu wajjin qoodatan jechuudha. Tolemee namoonni deeggaramuu qaban namoota akkamitti jettee yaaddate? Fakkeenyaaf namoota ayyaanichi kan dabarsuu barbaadanii waan ittiin dabarsan hin qabne fakkeenyaaf aawwan gargara ka abbaa mana isaan gargaaru hin qabne ta'uu danda'a daa'imman ta'uu danda'a namoota akkasiiti kan gargaaramu. Tolemee namni tokko nama deeggaruudhaaf ulaagaa barbaachisaa maaliif akkamitti yaaddate? Ulaagaan tokkoyyuu hin barbaachisu. Nam gargaaruuf nam ta'uun qofti gaadha akkuma jalqabsiin jedhe nam gargaaruudhaaf qabaattee fi miti namni kan nam gargaaru yeroo baay'ee akka ilaalamutti erga quufee
isir darbee akkasuma osoo hin ta'in wantichi osuma ofii rakkoo kee jiru osuma ofii hin quufin amma qabirraati gammachuu sannan bira wajjin qoodachuuf jecha fakkeenya nam qofaa miti barkan nam gargaara. Waraabessis bineensis yeroo foon argatu wal gargaara wajjin nyaata walitti yuusee waraabessi akkasii wal waa nu dhalli nama immoo kan caalaa rabbiin bareechee sammuu bareedaa nuu kennu waan ta'eef wal gargaaruuf waan xiqqoo qabnirraati waliif babaasne gammachuu wajjin qoodachuu hin dansa'a. Toore namni maaliin deeggaruu qaba jettee yaadame akkamiin deeggaruu qaba namni? Fakkeenyaaf nam deeggaru jechuun maallaqa qofaamii miti yaadaan deeggaruu dandeessa. Akkasuma dalagaa adda addaatiin deeggaruu dandeessa. Lammaffaa immoo qarshii osoo kennuufiyyuu baattee mana kan keetii waamte man kan keetii yaamte waan qabdirra wajjin nyaattanii biddeeni xiqqaa qabda wajjin nyaattanii gammachuu qoodachuu jechuudha. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana hawaasa keenya gidduutti aadaan wal gargaaru aadaan waliif waan gaarii yaadu xiqqachaati kan inni dhufee jiru. Sababni kana maal jettee yaadame akka keetti? Jalqabumaayyuu fakkeenyaaf uummanni keenya uummanni Oromoo illee ta'e sabii biraa keessumaati sabii Oromoo wal gargaaruu irraa baay'ee beekama. Fakkeenyi tokko fudhachuu danda'a. Aadaa duraan ture fakkeenyaaf aadaa wal gargaarsaa yookaan buusaa gonofaa isaan jedhame jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti kan beekamte argate labsiidhaan deeggara. Buusaa gonofaan kun jalqaba fakkeenyaaf akka naannoo anitti dhaladhe Boorana buusaa gonofaa jedhama. Sadarkaa Oromiyaallee tamma kun labsiidhaan deeggarame jira. Buusaa gonofaa yeroo jettu waa tokko waliif buuste waan qabdirra waan xiqqoo qabdu waliif buuste kan biraatiin gonofuu yookaan gargaaru jechuudha. Kanaafuu sabii Oromoo jalqabirra kaase kan hin qabneef kenna kan kuf kaasa kan rakkate gargaara yeroo ayyaan akkasitti immoo wal waamee waliin bashannane kan hin qabnes is nyaate akka itti gammaduu fi kallattii gargaaraatiin wal gargaaraa ture safuu duudha ganama sun dagachuudha wal gargaarsi kun kabade duudha ganama abbootiin keenya akaakayyuun keenya dabarsan sana dagachuurra kan ka'edha aadaan kun kabade gara aadaa jalqaba keenya duudha jalqaba Oromummaa keenya yoo deebine aadaa wal gargaarsa kun hin deebi'ee aadaa kanaaf immoo abdii ka ta'u buusaaf gonofaan Oromiyaa kun laf qabate akkasi kan rakkate yoo deeggaran deeggarsi kun sadarkaa gargaraa yoo babal'ata dhufu aadaa keenya ganamaa yeroo deebine hin babal'ate yaada. Anaaf nama rakkata deeggaru jechuun osoo ofii nyaatanii quufanii namirra hin darbin xiqqa qabanirraati kan biraatiif laatanii wajjin gammachuu qoodachuu jechuudha. Tole barataa galmaa mooraa yuunivarsiitii Haramaayaarraa haasaan waliin taasisteef guddaa galatoomii ayyaana gaarisiif. Waaqayyumti kuniyyuu ilma isaa tokkicha dabarseesiif kenne miti. Ati waaqayyurraati maal bartaree waa kennuu bartaa jechuudha. Waaqayyuyyuu ilma isaa tokkicha dabarseesiif kenne. Waaqayyurraati akka barru namoota walii keenyaaf akka kennuu qabnu akka gargaaruu qabnu gadi fageenyaan hin kaa'a. Waaqayyurraa akka gatii kee argattuttidha namoota gargaartaa jechuudha. Kanaaf beela baastaa daariira yoo ta'e qullaa ta'eera yoo ta'e daara baasta. Namootuma warra isin biraayyuu daara baasuun nyaachisuun akkanii mana hidhaatti gaafachuun akka anaaf godhuutti. Argitee nama gargaaruun akka waaqayyoon gargaaruuti jechuudha karaa biraa. Kennaan maal akka ta'e akka seera mana amantaa keessanitti nuuf ibsee jirta. Haa ta'u mee itti aansuudhaan immoo kennaan kana yoo ta'e hiiki kennaa kana yoo ta'e kennaa kennuun immoo maaliif barbaachisee barbaachisummaan isaa maali akkasumaan itti dabaltee immoo namooti kennaa kana kennuu qaban namoota akkamiidha tarii kennaa kana kennuudhaaf akka mana amantaa keessanitti ulaagaan gadi kaawwame maaltu jirame? Waa'ee kennaa kana gaafa haasoftu maaltu kennama kan jedhullee beekuun gaariidha. Maaltu kennama wantoota garaagaraa qabna. Qabeenyi keenya jira, maallaqni keenya jira, yeroon keenya jira, humni keenya jira. Kun macaafa qulqulluu keessatti illee akka qabeenyaatti akka kennamuu danda'uttidha kan inni jiru. Kanaaf macaafni qulqulluun karaa hundumaan iyyuu namoota akka gargaartu. Lafa hin kaa'a beektaa qabeenya kee kennuudhaan yeroo kee kennuudhaan humna kee kennuudhaan namoota akka gargaartu nama akkamiitu nama gargaaruu qaba nama humna qabu nama yeroo qabu argitee nama qabeenya qabu jechuudha waan qabdurra waan dandeessurraa ta'edha beektaa fakkeenyi boqonnaan 3:17 ganaa miiliyoonera taata miti birrii baay'ee maallaqa baay'ee qabaachuun si hin barbaachisu namoota gargaaruudhaaf waan dandeessu. Nama gargaaruudhaaf waan ati dandeessu ta'uu qaba. Maallaqa qabda taanaan maallaqaan gargaarta.
Nyaata qabda taanaan nyaataan nama gargaarta. Uffata qabda taanaan uffataan nama gargaarta. Humna qabda taanaan humna keedhaan nama gargaarta. Kanaaf namoonni kennaa kennan ganaa gaafa miiliyoonera ta'e boodarra gaafanii mana akkasii qabaadde konkolaataa akkasii qabaadde orgaanaayizeeshinii gaafa qabaadde jedhama osoo hin taane kennaa kennuudhaaf waanuma qabdurraa kaata. Har'uma jalqabdaa jechuudha. Waama xiqqoorraatii jalqaba kennaan si keessatti guddachaa dhufee gaafa waan guddaa qabdu immoo waan guddaa gootaa jechuudha. Kanaaf kennaa kennuun miiliyoonera ta'uu yookiis baay'ee qabeenya qabaachuu yookiis istaatasii guddaa tokko qabaatanii argamuu miti. Nama akkamiitu gargaarama? Nama beezikniidii hin qabne ispeeshaalii namoota beela'an, namoota uffata hin qabne, namoota barachuu hin dandeenye. Har'a akka barataatti iddoo irra jirruudhaan peennaa qalama tokko namaaf yoo bitte dabtara tokko yoo namaaf bitte nama tokko yoo beela baaste yoo daara baaste kennaa kenniteettaa jechuudha. Akka mana amantaa keessanitti yookaas akka kitaaba qulqulluutti hariiroon kennuu fi fudhachuu gidduu jiru maal fakkaata? Kennuuf fudhachuu keessaa kamtu bu'aa qaba kitaaba qulqulluutti? Isaan kana gidduu hariiroo maaliitu jira? Macaafni qulqulluun maal jedha laata? Kennuun gammachuudha boqonnaadha jedheen amana. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 35 irratti fudhachuu caalaa kennuutu nama gammachiisa jedha beektaa macaafni qulqulluun. Fudhachuu caalaa kennuutu nama gammachiisa. Gammachuudha. Boqonnaa namaati. Boqonnaa sammuuti. Mental satisfaction qabda beektaa namaaf gaafa kennitu. Fudhachuu caalaa kennuun baay'ee yeroo itti nama gammachiisu jira. Egaa dhugaa dubbachuuf lamman keeyyuu hariiroon kennuudhaa fi fudhachuu gidduu jiru lamman keeyyuu fayyadamaadha. Inni kennus fayyadamaadha, inni fudhatus fayyadamaadha. Lammata immoo badhaadhummaa kee akka wanta waaqa irratti walitti qabattuuti beektaa gaafa kennitu. Amma waanuma lafarraa kana hojjetta yoo ta'e qarshii kee waanuma lafarraa kanatti investi goota yoo ta'e hin dhumaa hin badaa. Guyyaa tokko immoo gooftaan keenya deebi'ee hin dhufa, Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa jennee warri nu eeggannu nuyi kiristaanonni gaafa inni dhufu badhaadhummaa kana sii fidee ilaati kana namootaaf kana gooteeti. Ilaa gaafa sana namoota akka kanatti gargaarte ta'eeti badhaadhummaa atichitti walitti qabattee dhufte sana sii kennaa jechuudha. Sitti agarsiisa badhaadhummaa kana na biraatii qabda siin jedha gooftaan illee gaafa dhufunnaa. Isa kanaaf kennaa kennuun gammachuudha. Boqonnaadha. Nagaa sii kenna. Haara galfiidhallee gaafa namaaf kennitu gaafa namaaf gootu gammachuu sammuu qabda. Nagaa jireenyaa qabda. Isa kana macaafa qulqulluu hojii ergamootaa 20:35 irratti fudhachuu caalaa kennuun nama gammachiisa. Isa jedhuu nan ibsa. Sababni nama gargaaruu dhiisu ofittummaadha. Lammata immoo barichumatu bara dhumaati. Filiippiisis boqonnaa 2 keessatti adduma addaan immoo walii keessaniif yaadaa jedhe. Inni tokko isa kaanirra caaleen argamuu hin barbaadiinidha. Amma maaltu jira beektaa? Wal dorgommiitu jira. Karaa hundumaan inni barataa wal dorgoma, qooda wal jaallachuu wal dorgoma, abbaan qabeenyaa wal dorgoma. Iddoo jirutti namni kompitiishinii keessa galeera, wal dorgommii keessa galeera. Yeroo kana immoo maaltti dhufa namni uf giddu galeeffata beektaa? Namootaaf yaaduu dhiisee naannoosaa ilaaluu dhiiseeti namoota beezikniidii dhaban wantoota bu'uuraa dhabanii jiran rakkina namootaa ilaaluu dhiiseeti rakkina isaatutti mul'ata. Inni makiinaa hin qabne eessaan makiinaa lama hin godhaedha malee eessaanan immoo haadha hiyyeessaa gargaaraa mucaa hiyyeessaa gargaaraa mucaa abbaa haadha hin qabne hin gargaaraa hin jedhu. Inni kaan immoo eessaan bileen hin qabadha eessaan gamoon ijaara hidha malee amma beektaa uf gammachiisuu isa jedhamu sana igoyiizimiidha mitiire. Uf gammachiisuu uf gidduu galeeffachuutu waan babal'atee jiruudhaa fi namni immoo qabatamaamatti maal jedha beektaa macaafa qulqulluu keessatti namoota gargaaruu dhiisuun Iyyoob keessatti jechuudha. Namoota Iyyoob 6:14 irratti nama gargaaruu dhiisuun warra rakkatan gargaaruu dhiisuun waaqayyo isa hundumaa danda'u sodaachuu dhiisuudha. Walumaa gala maalni ree kun nama gargaaramaan jiru mitiire namni wal gargaaraan jiru mitiire. Deebiinsaa maanni Iyyoob boqonnaa 6:14 namni waaqayyo isa hundumaa danda'u sodaachuu dhiiseera. Kanaaf furmaanni isaa kottaa waaqayyoon haa sodaannu. Abboommiidha wal gargaaruun, wal jaallachuun, wal danda'uun Galaatiyaa 6:2 irratti ba'aa walii keessaniitii baadhaa jedha. Isa kanaaf furmaata ta'uu kan danda'u wal jaallachuun ba'aa walii baachuun furmaata waan ta'uudhaaf namni hundumtiyyuu uf gidduu galeeffachuudhaan waaqayyoon gidduu galeeffannee haasochoonuun akka kiristaana tokkootti dhaamsa kooti gala. Egaan akkuma beekamu guyyaa irraa kana kiristaanota biratti guyyaan kun guyyaa seena qabeessadha.
waggaadhaan yerootti kiristaanonni addatti ayyaaneffatanidha. Yookaas ayyaana qillee jechuudha guyyaan har'aa kuni. Waa'ee ayyaana qilleen wal qabatee waan qooddu yoo qabaatte guyyaan ayyaana qillee kun kiristaanota biratti maaliin kan inni yaadatamu? Yaadannoo akkamii qaba? Kitaabni qulqulluun waa'ee guyyaa har'aa kana maal jedha? Macaafni qulqulluun guutummaan isaa waa'ee Kiristoos. Guyyaan har'aa kan inni yeroo jalqabaaf taa'e macaafa qulqulluu keessatti uumama 3:15 yerootti Addaamiif Hewwaan kufanii isaan yakka hojjetaniif itti gaafatamummaa fudhatanii kaasee akka dhalli namaa kufeera mitiire hariiroo waaqayyo wajjin qabu dhabeera. Guyyaa tokko immoo sanyiin tokko akka argamu, sanyiin tokko akka dhufu uumamuma 3:15 irratti jalqabuma irratti waa'een guyyaa har'aa raajame. Ayyaanni qilee kun alachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha mitiire. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo hin dhufiin dura namaa fi waaqayyo gidduu hariiroon hin jiru ture. Amma ta'e tokko waaqayyo wajjin karaa ittiin wal argan kan qabu saba Israa'elidha. Karaa seeraa jechuudha. Waaqayyo Abrahaamiin filatee Yisihaaqiin kenneefi Yisihaaqiiniif immoo Yaaqoobiin kenneefi Yaaqoob immoo ilmaan 12 kennee isaan Ijiptiitti ergi booji'amanii booddee Ijiptii gaafa isaan ba'an seera kenneefi karaa seeraa sana hamma ta'e waaqayyo wajjin hariiroo qabu. Seerri sun Museetti kenname mitiire inkiluusiivii kan hin taane jechuudha. Seera hunda hammataa hin taane biyya lafaa fayyisuu kan hin dandeenye tokkotu biyya lafaadhaaf kenname. Kun hariiroo waaqayyoo fi nama gidduu jiru limited godhe hin daangesse beektaa saba tokko irratti. Sabumti sun iyyuu kan fiixaan ba'uu danda'u hin turre, kan seera sana eeguu danda'u hin turre. Isa kanaaf waaqayyo immoo waan tokko propose godhee ture. Jalqabuma gaafa namni kufu fayyisaan tokko dhalachuu akka qabu. Imaanu'eel gara lafaa kana dhufuu akka qabu macaafa qulqulluu Isaayyaas 9 irratti raajame sana. Imaanu'eel waaqayyoon wajjin ta'uudha. Guyyaan har'aa walumaa gala guyyaatti namni waaqayyoon baachuu danda'edha. Kana jechuun gooftaa Yesuus Kiristoos namadha. Waaqayyoodhas mitiire guyyaatti waaqayyo dhufee nama keessa qubate. Waaqayyummaan gooftaa keenya Yesuus keessa jira. Kana beekna mitiire akka kiristaana tokkootti akkasuma immoo namummaa qaba. Namni inni kanaan dura waaqayyoon baachuu dadhabe, inni kanaan dura hariiroo waaqayyo wajjin qabaachuu dadhabee yeroo inni itti hariiroo godhateedha. Namummaa Kiristoos keessa buufachuun Imaanu'eel jechuun waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Waaqayyotu namoota gidduu buufachuu jaallate. Waaqayyotu foon uffatee gara lafaa dhufe, foon uffatee dhalate, identiitii isaa gadhiisee waaqayyo hafuuradha mitiire. Jaalala galoorraan kan ka'e, galataarraan kan ka'e, jaalala namootarraan kan ka'e, jaalala amantootarraan kan ka'e yookiis jaalala biyya lafaarraan kan ka'e waaqayyo foon uffateetu gara lafaa dhufe. Mister Tolaa, Mister Badhaasaa, Mister Boontuu, Boonaa kan jedhu hin qabu. Walumaa galaaf waaqayyo foon uffateeti gara lafaa dhufuudhaan yeroo inni itti jaalala nutti agarsiisedha. Isa kanaaf dhaamsanii qabu. Nyaachuu qofa miti. Dhuffachuu qofa miti. Waan garagaraa gochuu, seeriimoonii garagaraa qofa miti. Ilma waaqayyo kana yaadachaa, jaallachaa, waan inni jireenya keenyaaf gumaache kana sababeeffachuudhaan, ayyaana kana sababeeffachuudhaan isatti injooyii gochaa, itti gammadaa haa turru. Kana qofa nyaata dhugaatii qofa hin ta'in, seeriimoonii tokko qofa hin ta'in, keessumaa kiristiyaanonni baay'ee wanta kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Yeroon kun yeroo nuti foon keenya baay'ee gammachiisnu iyyuu miti. Yeroo nuti hafuura keenya baay'ee gammachiisnu nuufaa ta'uun jedhaa galatoomi. Guyyaan kun kiristaanota biratti guyyaa yaadannoo guddaa qabudha jedheetiin yaada. Guyyaan kun akkamittiin kan kabajamuu qabu yookaan ayyaaneffatamuu qabu? Akka seera amantaatti guyyaa kana akkamittiin kabajuu qabu jedheeti kaa'amaan kitaabni amantii? Guyyaa kana siiquuf yaadeen ture. Gooftaa keenya yaadachaa kabajuun gaariidha. Walii keenyaa wajjin akkuma sila jalqabarra kaasinillee waaqayyotu namaaf kennaa kenne. Ilma isaa kenne miti. Ati immoo waan qabduuf namaaf kennuudhaan guyyaa kana dhugaasitti himuudhaaf waan dandeessuun. Biyyoota guddatan biratti kennaan muuziqaa dandeessa yoo ta'e namaaf muuziqaa taphadhuu siin jedhu isaan. Faarfachuu dandeessa yoo ta'e namaaf faarfadhuu siin jedhu. Yeroo kee namaaf kennuu dandeessa yoo ta'e yeroo kee namaaf kennuu siin jedhu. Egaa xiqqoo kun biyyoota guddinarra jiraniif baay'ee iddoo guddaa hin qabu. Otumati kana gooteeyyuu namni iddoo guddaatti hin ilaalu waan itti qoosaa jirtutti fakkaata. Kottumii muuziqaa siin rukutatooti jette namni baay'ee iddoo itti hin kennu. Waama dandeessuun
Amma fakkeenyaaf nuyi mooraa yuunivarsiitii keessa jirra. Waama dandeenyu namoota gargaaraa yoo turre namoonni bakkeerra jiran kiristaanonni bakkeerra jiran ollaa isaanii hiyyeessa ijoollee abbaa fi haadha hin qabne haadha manaa abbaa manaan irraa du'e isaan kana tiriit gochuun gammachiisuun isaan kana ufitti qabuudhaan dabarsuu inni biraan immoo wanti baratamaa tokko keessumaa kiristaanotaaf wanti ni dhaamu guyyaa kana sababeeffachuudhaan dargaggoonni yeroo isaan itti miira isaanii waan biraaf gumaachan jireenya isaanii waan biraaf gumaachan dhugaatii garagaraadhaan uf macheessuudhaan yeroo isaan itti uf gammachiisuu yaalantu jira beektaa guyyaa kana dha'u kana qofa dha'u jechuudhaan guyyaa kana sababeeffatanii yeroo isaan itti hafuura isaanii itti distirooyi godhantu jira. Isa kanarraa illee of eeggachuun hafuurri keenya haa gammadu akkuma silasiin jedhee foon keenya caalaa kottaa kaayyoon ayyaana qilee kaayyoon dhalachuun gooftaa keenya hafuura keenya fayyisuudha hafuura keenya iddootti deebisuudha hafuura keenyaaf nagaa laachuudha hafuura keenya haa gammachiisnuun dhaamsa goote akka kanatti haa dabarsinuun galu. Guyyaan har'aa kiristaanota biratti gara dhumaatti dhaamsa hafuun qabu dhaammachuun qaba jettu akkasumas ergaa baga ittiin isin gahee nama itti dhaammachuu qabdu yoo qabaatte namoota ayyaana kana kabajan hundaaf kiristaanota hundumaa bakka garagaraa irra jiran dirree garagaraa irra jiran hundumaa baga ittiin sin ga'e gooftaa keessanitti gammadaa Yesuus Kiristoosiin jaallachaa kabajuun siniif haa ta'u yeroo nagaa yeroo eebbaa qabaadhaa jedhaa keessumaa immoo Fookas Haramayaa yuunivarsiitiifidhaa fi Fookas jiran hundumaadhaaf baga ayyaana kana ittiin sin gahee guyyaan kun guyyaa nuyitti gooftaan keenya qofa dhalate miti guyyaa nuyitti kiristaanonni illee dhalannidha ilma isaa keessatti jedheeni amanaa baga ittiin sin gahee jechuun barbaada gala. Tole waan hundumaa dura amicha keenya kabajuun yeroo kee gatii qabeessa kanarraa naaf qooddee asitti argamuudhaan muuxannoo qabdurraa akkasuma waan baratteerraa dhaggeeffattoota keenyaaf muuxannoo qooduudhaaf eeyyamamaa taatee asitti argamu keetii fi guddaa galatoomii anaa dhufuu siin jedheen jira. Ishee isinis guddaa galatooma akkaataa kanaa sagantaa kana naaf feertanii haasaa gabaabaa fi muuxannoo qabu akka isiniif dabarsuuf guddaa galatooma jechuun barbaada. Maqaan koo Daaqoon Hussein Tashoomaa jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Harammayaa waggaa arfaffaa Dipaartimentii yookiin muummee GIS'n baradha. Karaa mana amantaatiin immoo walitti qabaa yaa'ii mooraa Yuunivarsiitii Harammayaa kan afaan Oromoo bara 2015 jechuudha. Egaa dhimmi nuti irratti haasofnu dhimma deeggarsaadha. Deeggarsa yookaas namoota harka qalleeyyii ta'aniif tumsaa taasifamu jechuudha. Addumatti immoo akka mana amantaa keessanitti dhimma deeggarsaa kana akkamittiin ilaalaa jirtu? Tarii kitaabni qulqulluun maal jedha akkamittiin hubattanii jirtu isin bu'aa fi hiikti nama rakkate gargaaru kun maali hiiktisaa akkasuma bu'aansaa maali? Nama gargaaru jechuun miira namummaa ibsuufi jechuudha. Kanaafuu akka kitaaba qulqulluuttis yoo ilaalle nama gargaaru jechuun miira jiru sana yaada jiru sana ibsuudha. Kitaabni qulqulluun illee waan kanarratti waan hedduu dubbata. Fakkeenyaaf kutaa kitaaba qulqulluu keessaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Namni hiyyeessaaf garaa laafu haa gammadu jedha. Miira gammachuuti jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos illee Waaqayyo illee gaafilee inni nu gaafatu keessaa inni tokko ammas irra deebiidhaan wangeela Maatiyuus boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irratti maal jedha? Beela'een ture nyaata naaf kenniteetta. Dheebodheen ture dheebuu na baasteetta. Orma ta'een ture na gaafatteetta jedhee gaafii bara dhumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara mootummaa keessatti nu gaafatu keessaa tokko gaafii rakkattoota hiyyeessota gargaaruuti jechuudha. Kana jechuun Waaqayyotu biyya lafaa dhufee isa gargaaruu dinne jechuu miti. Namoota nu bira jiran naannoo keenya jiran rakkattoota gargaara yookiin immoo hiyyeessota yoo jennu warra qabeenya hin qabne qofa miti. Kan dhukkubsatanii qaamni isaan deeggaru hin jirre jira. Kan qaamni isaanii hir'ate jira. Akkasumallee kan humna hin qabne jira jechuudha. Kanaaf rakkataa yookiin immoo warra kana gargaaru jechuun waan guddaa. Gaafii bara dhumaa gaafatamnu bara murtii akka barsiisa mana amantaa ortodoksiitti Waaqayyo lammata deebi'ee hin dhufa. Murtiif ni kenna. Warra qajeeltota jireenya keessa ni gashaa. Warra cubbamtootatti murteessa keessaa gaafii kana gaafatama jechuudha. Kanaaf isaan gargaaruun dirqama guddaadha. Mirga kiristaanaa otoo hin ta'in dirqama nurraa barbaachisa. Kitaaba qulqulluutu nu deeggara. Akka yaa'itittis waan kana hojjetaa jirra. Barattoota irra deemnee doormiidhaan dubbisuudhaan koree dhaabnee isaanis immoo waan qabanirra maal jechuudha gama biraatiin gargaaruu jechuun maallaqa qofa miti. Humnaan deeggaruun jira. Uffata irraa miicuun jira. Waan hundumaa nu deeggaruudha. Kana barattoonni uffata qabanirraa kennanii maallaqa qabanirraa gumaachanii ayyaana gannaa kanallee sababeeffannee nyaanni isaaniif qophaa'u jira.
qophiin isaaniif taasifame akka isaan nyaatanii ayyaana kana akka itti gammadan nama ol kamiyyuu caala akka itti gammadan uffanni illee akka isaaniif laattamu akka yaa'ii keenyatitti hojjetamaa jira koreen dhaabbatee jechuudha. Deeggarsa namoota harka qalleeyyiif taasifamu irratti bal'inaan kitaaba qulqulluudhaan wal qabsiistee waan baay'ee nuuf kaaseeti kanatti jirtu. Egaa deeggarsa gochuun akkuma jirutti ta'e namoonni deeggarsa kana taasisuu qabanii namoota akkamiiti? Namni tokko nama deeggaruudhaaf wanti isarraa barbaachisu wanti isarraa eegamu maalidha jettee yaadda? Akkasumas immoo maaliin nama deeggaruun danda'ama? Deeggarsi kun immoo maaliin ka jedhu gabaabsitee sagalee qulqulluu kanaan dhaggeeffattootaaf qooddaa jechuudha. Eenyutu gargaaruu qaba waan jedhuuf nama kamiyyarraayyuu ni eegama jechuudha. Kiristaana kan ta'e kamiyyuu baay'isawee nama gargaaruu jechuun amantiin qooddee bifaan qooddee afaaniin qooddee miti. Namni nama ta'uu isaatiif kabajamaadha. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Namni mana qulqullummaa Waaqayyooti. Indoom kitaabni qulqulluun akka barsiisa mana amantaatitti nama ta'uu isaa qofaaf deeggaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf eenyutu deeggaruu qaba waan jiru namni kamuu deeggaruu qaba. Akkamitti immoo deeggaruu danda'u jenne kan humna qabu humnaan deeggaruu danda'a. Maal jechuudha? Namoonni harka hin qabne, namoonni luka hin qabne waa sochoosuu hin dandeenye jiru. Uffata isaanii miicuudhaan, isaan akka iddoo tokko socho'an gochuudhaan, kan biraa immoo maallaqaan, yaadanillee gorsuudhaan namoonni qaama yeroo garaagaraa jiru akka isaan abdiin kutanne akka Waaqayyo iddoo guddaa isaanii qabu gorsuudhaan deeggaruu danda'u jechuudha. Maal jechuudha? Deeggarsa kana kallattii baay'eedhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo deeggaruu gaafa jennu yeroo baay'ee namoonni akka aadaatti kan godhatan waan irraa hafe uffata isa moofaa nyaata isaan irraa hafe miti akka barsiisa mana amantaatitti waan sitti hin tolle waan siif hin taane nama biraatiif hin godhin hin raawwatin jedha uffata baduuf jiru ciccitaa yookiin immoo moofaa fuunee namaaf kennu miti isa qabnu keessa yoo uffata kennina jette maallaqas yoo ta'e amma qabnu sana keessa kennuu qabna malee deeggarsa kanaaf gaafa kenninu waan nurraa hafe waan tirfii ta'e miti jechuudha. Yookiin immoo waan hambaa keenya ta'e osoo hin ta'in waan itti fayyadamuu dandeenyu waan akka mataa keenyatti ilaaluu qabna jechuudha gaafa deeggarsa jennu kanallee of keessatti hammachuu qabna. Tole waan nurraafiif bakka keenya waan namniif namaaf kenninu hin taane waan ofii keenya itti fayyadamnu gaariidha jennee waan ofii keenyaaf yaannu nama biraafis gochuu akka jechuuti akkasitiin nuuf ibsitee jirta guddaa galatoomi. Mee itti aansuudhaan immoo namoonni akka amantaa keessanitti deeggaramuu qabu jettee yaaddu immoo namoota akkamiidhame deeggarsa kanaaf malu kanatti jettee yaaddu tarii kitaabni qulqulluun namoota inni adda baasu maaltu jira? Namoonni deeggaramuu qaban kitaabni qulqulluun nama adda baasu. Barsiisa mana amantaa ortodoksii keessatti namni kamiyyuu qixaadha. Garuu fakkeenyaaf gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedheeni namoota dureessa tokkoon wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irratti maal jedheeni waa hundumayyuu godheera jedhee maaltu naafe jedhee gaafii gaafannaan wanti si hafu jedheen qabeenya kee kana rakkattootaaf hiyyeessotaaf gurgurii kennii deeggarsa godhii fi waaqa irratti badhaadhummaa ni qabaattaa jedhe. Egaa kanaafiyyuu isaan asii kun badhaadhummaa akka ittiin arganuuf Waaqayyo nu kenne malee ammeenya fi miti namoonni akkasitti hubachuu danda'u waan ta'eef akka nuti ittiin fayyinuuf akka nuti wal gargaaruuf akka nuti garaa walii ittiin laafnuuf eenyutu gargaaramuu qaba isa jedhu gaafii keetiif namni kamuu gargaaramuu qaba jechuudha. Inni uffata hin qabne uffata isa qabuuf haa kennu. Inni miila hin qabne isa sana immoo akka inni sochoosu namoonni kamuu gargaaramuu qabu. Akkaataa rakkinaa fi rakkoo isaaniitiin ilaalame otoo eenyummaan isaa maaliin isaa hin ta'in egaa manni amantaa maalinni nama hundaati jedha kitaabni qulqulluun amaloota mana kiristaanaa keessa tokko kan nama hundaati hiyyeessi isa jira sooressi isa jira beekan isa jira wallaalan isa jira kanaaf hunduu akkuma deeggarsaatti deeggaramuu qaba malee abaluudha yookiin abaluun deeggaramuu qabu jedhamee wanta adda bahu hin jiru jechuudha. Akka kitaaba qulqulluutti hariiroon kennuu fi fudhachuu gidduu jiru maaltu jira tarii wanti kitaaba qulqulluutti barreeffame yoo jiraate kennuu fi fudhachuu keessaa kamturraa gatii qaba kitaabni qulqulluu waa'ee wanta kanaa maal jedha kennaa namaaf kennuu fi kennaa namarraa fudhachuu wal qabsiise. Kennuun baay'ee gatii guddaa qaba. Kitaabni qulqulluun maal jedha qabeenya keessan isaan biyya lafaa irratti darban kanaan qabeenya isaan dabarre kana bitadhaa jedha. Qabeenyi hin dabarre jechuun mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf immoo waan gaarii hojjechuudha. Waan gaarii hojjechuu keessaa tokko immoo rakkattoota gargaaruudha jechuudha. Ammas macaafa fakkeenya boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti maal jedha namni hiyyeessa gargaaru namni hiyyeessaaf garaa laafu akka waan Waaqayyoof liqeessuti jedha. Akka waan Waaqayyoof liqeessuti. Oolmaa isaa sana Waaqayyo irraa argata jechuudha. Waaqayyo dachaa godhee isaaf deebisa waan ta'eef oolmaan kun isaaf waan guddaadha. Kennuun baay'ee gatii guddaa qaba.
Garuu kennuu gaafa jennu namoonni akka ittiin nu jajaniif akka ittiin of tuulaniif ittiin beekamtummaaf miti jechuudha. Amantii sana bu'uura godhannee namummaan nutti dhaga'ame namni kun rakkateera namni kun waa itti hanqateera jennee miira amantii fi namummaatiin kennina malee of agarsiisuudhaaf waan nurraa fi hin kenninu jechuudha. Kanaafuu kennuun bu'aansaa namaafarraa galata argachuuf otoo hin ta'in waaqayyoorraa galata argachuuf. Inni lammaffaan immoo akka namummaatti nama ta'uusaa qofaaf kan deeggaramudha. Kanaaf kennuun gatii guddaa qaba. Fudhachuunis immoo gatii guddaa qaba. Inni eebbisa waaqayyo si haa kennu jedhaani kana jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana akka mana amantaalee adda addaattis yoo ilaalle akkasuma akka aadaa duudhaalee uummata keenya gidduutti argamutti amalli namoota gargaaruu waan tolaa waliif yaadu hirrachaa dhufeeti kan inni jiru qabatamaan yoo ilaallu jechuudha. Sababni kana maalidha jettee yaaddaatime akka keetti? Tokko inni kuni sababni tokkoffaan namoonni gargaaraman baay'eechuudha. Otoo hojjechuu danda'anu dawoo godhatanii isaan akkasii kuni kitaabni qulqulluun illee harki hojjetin hin nyaatin jedha. Dawoo godhatanii otoo rakkoon qabatiin yeroo ammaa kana baay'achaa dhufaniiru. Inni kun xiqqoo waan fooyya'uu qabudha. Inni lammaffaan immoo maali yoo jenne namni bakka kitaaba qulqulluu sanatti jiraachuu dhabuudha jechuudha. Gara walii laafummaan kun namoonni kitaaba qulqulluu hubatanii ittiin jiraachuu dadhabuu isaaniiti. Baay'ee hojiitti dadhabuu isaaniitu irratti natti fakkaata. Akka inni tilmaamutti kanaadha jechuudha. Egaan akkuma beekamu guyyaa har'aa kana kiristaanota biratti ayyaana qilleetu kabajamutti kan inni jiru. Ayyaanni kun kiristaanota biratti addumaan ayyaana beekamaa ayyaana yaadannoo guddaa qabudha. Mee akka kitaaba qulqulluutti yookaas akka kutaa mana amantaa keessanitti waa'ee ayyaana kanaa yaadannoo akkamii qabdu? Ayyaanni kun maaliif kabajama? Tole ayyaanota manni amantaa keenya kabaju ayyaanota gurguddaa jettu keessa ayyaanni gannaa yookiin immoo ayyaanni qillee kun isa tokkodha jechuudha. Ayyaanni kun wanti inni kabajamuu fi akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf kiristaanonni tsoomaa turanii tsoomii yookiin laguurra turan. Maali yoo jedhan tsooma raajotaa jedhama. Raajonni Kiristoos dhalachuudhaaf yeroo dheeraadhaaf raajaa turan. Dhalachuusaa kana arguudhaaf yeroo dheeraa tsooman jechuudha. Amma kanaaf nus kan tsoomnu dhalata Kiristoos sana arguudhaaf isaan fakkeenya godhanneetiif kan tsoomnu akkuma qulqulluu Luqaas macaafa yookiin immoo wangeelaa Luqaas boqonnaa 2:11 irratti maal jedha? Har'a fayyisaan magaalaa Daawititti nuuf dhalateera. Innis Kiristoos isa jedhu sana dhaloota isaa sana arguudhaaf yeroo dheeraadhaaf kan tsoomame tsoominillee kan itti hiikamu yookiin immoo lagannaan sun kan itti furamudha. Kanaaf akka mana kiristaanatti ayyaana guddaadha. Maaliif yoo jenne dhaloonni Kiristoos kun seenaa guddaadha. Dhaloota Kiristoosiin dura barri jedhaman bara dheekkamsaa bara jibbiinsaa ture. Akkuma qulqulluu Isaayyaas maal jedha? Warra gaaddiduu du'aa jala jedhanii 50 baheera jedha. Kanaafuu namoonni ifa kana arguudhaaf jireenya kana arguudhaaf biyya lafaa cubbuudhaan baddee turte kana Kiristoos ofii isaatii fayyisuudhaaf waan dhalatuuf kana arguuf tsoomanii jechuudha. Nuufis kiristaanotaaf seenaa guddaadha. Kanaaf kan inni tsoomamu yoon gabaabsee si ibsu seenichi bal'achuu danda'a. Dhalachuu Kiristoos arguudhaaf ifa dhaloota arguudhaaf ayyaana kabajamuudha jechuudha. Tole daaqoon obsinaan guddaa galatoomii egaan haasaa keenya gara dhumaatti fidaati kan nuti jirru. Mee ayyaanni qillee kun yookaas ayyaana gannaa kanatti jette kuni kiristaanota biratti bifa kamiin kabajamuu qaba jettee yaadda? Kiristaanni tokko akkamittiin kabajuu qaba ayyaana kana? Nyaachuuf dhuguu qofaadhaan immoo tarii hojiin achi keessatti hojjetaman guyyaa kanaan wal qabatee maaltu jirame? Tokko kiristaanonni yeroo ayyaana kabajamuyyuu kaayyoon ayyaanayyuu waa of keessatti qabatee jira jechuudha. Inni jalqaba namoonni mana amantaa deemanii waaqayyoon galateeffachuudhaan oolmaa waaqayyoo sana deebisuudhaan waaqayyo akkas nu godhe jedhanii akka waaqayyo galateeffataniidha. Inni lammaffaa dhukkubsataadhaan kadhatama. Biyyaallee ni kadhatama jechuudha. Akka waaqayyo nageenya buusu, akka waaqayyo araara buusu, akka namoonni dhukkubsatan fayyan. Inni sadaffaan kaayyoon ayyaana maal inni rakkattoonni waan dura kaasaa turresan akka ittiin gargaaramaniif. Namni ofiisaatii qalee ofiisaatii nyaachuu qofa miti. Ayyaana kana sababeeffatee nama ollaasaa jiru rakkataa warra waa gochuu hin dandeenye akka ittiin deeggaruuf. Walumaa gala maalinni ayyaanni kun akkamitti kabajamuu jiru? Hojiilee hafuuraati. Hojiilee hafuuraa jechuun immoo hojiilee gara laafummaa wal gargaaruudhaan, wal deeggaruudhaan, waliin nyaachuudhaan, waliin dhuguudhaaf warra ollaa keenyaa yaadachuudhaan akkaataa sanaan kabajamuu qaba jechuudha. Akkaataa sanaan kabajama barsiisi mana amantaa isa kanaadha. Akkaataa kana. Ergaa baga ittiin isin ga'e namoota dhaamuu fi barbaaddeef carraadhuma kana fayyadamtee dabarfachuu dandeessa jechuudha. Baga ittiin isin ga'e namoonni nani jechuun ni barbaadu hordoftoota amantii kiristaanaa hundumaanuu baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan geessanii
jechuun ni barbaada. Hundumaa yaa'ii mooraa yuunivarsiitii Harammayyaa dabalatee namoota sagantaa kana hordofan hundumaanuu bagattii isin ga'e jechuun barbaada. Dhumarratti immoo yeroo ayyaana kana kabajnu waan gochuu qabnu hundasaa hojiilee hafuuraa jaalalaan keessaayyuu rakkattoota gargaarree isaan ilaallee waan Waaqayyo jaalatu waan Waaqayyo hojjetu jedhe sana akka kitaaba qulqulluu sanatti boloota keenya hiriyoota keenya warra rakkoo keessa jiran sana gargaarree akka kabajnu jechuu barbaada. Egaa kun dhaamsa koo miti, dhaamsa kitaaba qulqulluuti, dhaamsa barsiisa mana amantaati waan ta'eef akkaataa sanaan akka kabajnu jedha. Nama gargaaruu jechuun miira namummaa fi miira hafuurawaa namaaf ibsuu jechuudha. Galatoomi. Egaan yeroo kee gatii qabeessa kanarraa nuuf qooddee dhaggeeffattoota raadiyoo Hawaasa FM yuutiif muuxannoo qabdu akkasumas barumsa kana fakkaatu isaaniif qooduudhaaf eeyyamoo taate bakka kanatti waan argamteef guddaa galatoomi ulfaadhuun siin jedha. Ayyaanni ayyaana gaarii siif haa ta'u. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اجعل أعمالنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. أما بعد دررتي مكانك يا عبد الحافظ علي إبراهيم جامع أني برتا سيرا وقاشنا فاتي أكاديميكالي جودا غرا أمنتي نمو جامعة برتوتا مسلمة يونيفرسيتي حرماية رتي أمير ولي غلاتي شوم بكوا إسانيتي غرا برتوتا مسلمة رتي ولما غلاتي جهنكي كنا فكات. تولي تاس يوكاس برسا عبد الحافظ مكاكي نو فهمتي دغا كانت جرتو غان غيارا كنا akkuma durasiif kaasuuf yaale dhimma nuti irratti haasaa jirru waa'ee deeggarsa yookaas namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruuti. Quraanni maal jedha laata waa'ee deeggarsaa kana hiikaa fi bu'aa akkamii qaba nama rakkataa gargaaruun yookaas harka qalleessa deeggaruun kun akka kitaaba quraanaatti. Hayyee dhugaa waan bareeda kaaste quraanni maal jedha fa'ammal yatiima falaa taqhar jedha. Fakkeenyaaf suuraa wadduhaa keessatti kana jechuun maal jechuudha nama miskiinotaa hin miidhin jedha. Hin miidhin hoo jedhu maal jedhu hiikaan isaa maaltu itti fudhatame jennaan nama harka qalleessaa miskiinaa tokko yatiima tokko gargaaruu dhabuun akka isa miidhuutti ilaalama akka amantii islaamaatti jechuudha. Kanaafuu tokko kana jechuudha. Lamadaa inni immoo maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti walaa taxaadduuna calaa xacaamil miskiin jedha. Maaliif walii hin kakaasnee miskiinota nama harkoota qaqalleeyyii nyaachisuu irratti maaliif walii hin kakaasnee wal kakaasaa jechuudha ergaan isaan daaratti jechuudha. Gara biraatiin ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii keessatti maal jedhani anaa fi namni miskiina cinaa dhaabbatee jannata keessatti akkanaa wal qixa jedhanii akka qubee laman isaanii wal qixa qabanii nu garsiisan jechuu. Kanaafuu amantii islaamaa keessatti iddoon nama miskiinaa fi rakkataa gargaaruun qabu sadarkaa guddaadha. Ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii kabiraa keessatti mallee maal jedhan seeta inni fi asaa'i ala armalati wal miskiini kal mujahidi fi sabilillah jedhan. Kana jechuun maal jechuudha namni fi armalaa jechuun isii jaarsi irraa du'e gargaaruuf gargaarsaan deeggarsaan bira dhaabbatuu fi ammallee miskiina gargaaru isa miskiina gargaaruudhaaf yeroo hunda laffa'ee tattaafatu kana akkamitti jedhanii akkanii fi nama karaa rabbii keessatti qabsaawaa jirutti ilaalan jechuudha. Kanaafuu sadarkaa guddaa qabeechu amantii islaamaa keessatti ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii biraa keessa maal jedhanii nurraa himiti jedhan namni ifii quufee bulee ollaan isaa beelaan bulee nurraa himiti jedhan. Kanaafuu amantii islaamaa keessatti ifii quuftee bultee yoo ollaan kee agabuu kan bulu ta'e sadarkaa hin taane irra si geessa waan ta'eef kanaafuu amantiin islaamaa maal jetti waan qabdan adda qoddadhaatii waliin jiraadhaa jetti. Kanaafuu ifii quuftee qofa buluu osoo hin taane waan qabdurraa murtee qoddee ifiifis waa tokko haga tokko fayyadamtee nama rakkataa miskiinaa fi yatiima sanillee bira dhaabbachuu akka qabnu nu ajajjii jechuu amantiin islaamaa. Tole ustaas hiikaa fi bu'aa nama deeggaruu yookaan namoota harka qalleeyyii deeggaruun qabu nuuf ibsaniiti kan isin jirtanii. Mee kanatti aansuudhaan immoo namni tokko nama deeggaruudhaaf yookaas deeggarsa namaaf gochuudhaaf nama akkamii ta'uu qaba akkasumas immoo maaliin nama deeggaruun danda'ama jettanii yaaddu akka mana amantaa keessanitti mee? Dhugaa waan bareeda kaastanii asirratti maaltu jira seetan namni tokko nama gargaaruudhaaf nama ta'uunsaa qofti gahaadha. Kana jechuun nama fakkeenyaaf dirqama namni tokko qabeenya qabaachuun isarraan eegamu nama deeggaruudhaaf rabbiin maal jedha quraana isaa keessatti yoo dubbatu alladhiina yunfiquuna fi sarraa'i waddarraa'i jedha. Isaan yeroo rakkootiif yeroo balloollee namaaf kennan jedha waan ofii dabarsanii. Kana jechuun waan qabdanirraa kennadhaadha jechuudha. Kanaafuu kana jechuun maal jechuu dirqama namaaf waa kennuudhaaf tujjaara ta'uullee sirraan eegamu akkasuma ammaas dirqama namaa kennuu dhabuudhaaf miskiinummaa sababa siin ta'u jechuudha. Ka qabdurraa haga qabdurraa kennuun maal jedha isaanan akkanaa kana jedha rabbiin sadarkaa isaanii yoo dubbatu jannanni warri qophoofteef isaanan yeroo qabanii fi yeroo ballootiif yeroo rakkoollee namaaf dabarsanii waa laatan jedhee dubbate jechuudha. Kanaafuu amantii islaamaa keessatti poozishina hin barbaachisu. Kana yoon siin jedhu dirqama waa kennachuudhaaf tujjaara ta'uun sirraan eegamu irra caaltuun sadaqaadhaa kennaadhaa maal jedhan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam juudul muqillii jedhan jechuudha hadiisa isaanii kabiraa keessatti. Xiqqoo qabdurraa kennachuutu jaallatamaa inuma
xiqqoo qabdurraa kannachuun nama qalbiin isaa xumaaniina qabduuf tasgabbii qabduuf saniitu irra caala inumaa akka gaafatu jaarte kannitu caala nama immoo xiqqoo kanneerraa yoo booda kannatee cinqatu ta'e sammuu isaa keessa wanni biraa dhufu ta'e yeroo irra caaltuun sadaqaadha isii eeganii fi an zahri ghinan jedhan eegatu jaarte kannitu jedhan suni nama akkamiitiif jennaan san nama yoo nifi xiqqoo qabdurraa akka kannatu ta'e sammuun isaa keessa waa dhufu yoo ta'e kakkasiisan gaafanii fi tujjaaree haa kannatu jedha shari'aan keenya jechuudha. Garuu immoo nama yoo xiqqoo qaburraa kannatee suma ittiin dhagaamne yoo jiraatu ta'e irra caaltuun dalagaadha xiqqoo qabdurraa kannachuudha jechuudha. Irra caaltuun kennaadha xiqqoo qabdurraa isii kannatu sanii. Kanaafuu asirraa amma waan dubbanne kanarraa waan hubachuu dandeenyu waan tokko namaa kennuudhaaf poozishina isaa olirra jiraachuun dirqamaa miti jechuudha. Waanuma dandeessuun haguma dandeessuun nama gargaaruu dandeenya jechuudha amantii keenyaati. Kanaaf tole waan guddoo nuuf kaasanitti kan jirtan egaa namni qarshii waan qabaate qofaaf miti kan nama deeggaru humnaan nama bira dhaabbachuun ni jira akkasuma yoo beekan namarra yoo beekan beekumsaan nama tumsuun ni jira egaa deeggarsi waan adda addaan ta'uu danda'a jechuudha. Kennuu fi fudhachuu gidduu hariiroon jiru maal fakkaata kamturraa gatii guddaa qaba jettanii yaaddanii quraanni waan dubbatu ni qaba laata asirratti dhaggeeffattootaaf. Inshallah waan bareedduu kaastanii asirratti illee hadiisni ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan dubbatee qaba. Hadiisa jechuun interpretation waa'ee quraanaa kan kennu jechuudha. Kanaafuu hadiisa keessatti ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhani al-yadul ulya khayrun min al-yadi as-sufla jedhan. Harki gubbaa aantu harka jala aanturra jaallatamtuudha jedhan. Kanaafuu fudhachuu caalaa amantii islaamaa keessatti kan nutu irra jaallatame jechuudha. Kanaafuu harka jalaa caalaa harka gubbaa ta'uutu irra filatamaadha jechuudha amantii islaamaatti. Akkuma arginu yeroo ammaa kana aadaan wal deeggaruu hawaasa keenya biratti xiqqachaati kan jiru akkasuma dhaabbanni amantaallee badaa waan kanarratti waan xiyyeeffatee hojjechaa jiru hin fakkaatu namoota harka qalleeyyii deeggaruu irratti. Sababni kana maalidha jettanii yaaddume aadaan kun kan akkas dudduubatti dhugaa maalis jetta haalli dur jiruu fi kaama jiru yookaan fi gadi fageenyaan laallu ta'e hedduu differensii qaba kun immoo jijjiirama guddaa amma dhufaa jiru kanatu kana fide kana jechuun maal jechuudha jennaan amma fakkeenyaaf akkanii fi namni deeggarsa kanarraa hir'achaa intarestii isaas fakkina dhabaa deemu kan godhe keessaa tokko maali jennaan boolalummaa nama gidduu jira tokkoof sadarkaa duraarratti amantii ofiirraa fagaachuudha kan kana fide gara amantii kamirraa'u namaniyyuu amantii ofiirraa kan sababa fagaateen kanaafuu maaliif jennaan namni tokko gara amantii isaa yoo kan dhihaatu ta'e waa'ee barbaachisummaa waan sanii lakka dhagaa deemuun namaaf kan nuuf illee satisfaction dabalataa deeme jechuudha. Garuu gaafa amantii isaarraa fagaataa deemu gaafa aadaa fi safuu isaarraa fagaachaa deemu garanii fi garan taanii deemu waan ta'eef namni aadaa nama gargaaruu kana interestiin isaa daa'imnish ta'a deema. Kan biraa wal gidduutti miidhaan baay'ee jechuudha. Akkuma arginu kana namni guddaan inni poozishina guddaarra yeroo xiqqaa ofii miidha. Wanni kanaa kun ammoo wantootanii fi akkanii fi aadaan akkanaa kun dhabamu keessa wanni kanaa kun dhabamuuf sababa ta'an keessaa isa tokko inni biraadhaan ammoo qalbiin namaa goggoguudha. Qalbiin namaa goggoguudha. Kana jechuun gara amantii kennaatti yoo kan deebinu ta'e qalbiin teenyilleen hojiitii namaaf gara laafuulleen lakka ajiriisaa sadarkaa nama gargaaruun qabdu dhageenyuun nama gargaaruu dandeenya. Garuu qaaloominni jireenyaallee akkuma jiru ta'e kun garuu sababa gahaan ta'u. Maaliif jennaan haga dandeessurra nama gargaartu waan ta'eef ifii fudhabdeen bultu waan ta'eef kanaafuu dhabuun fi jireenya qaaloominsi jireenya akka sababaatti kaasuun hin danda'amu. Kana fakkaata kan biraadhaan immoo bolaluumuma kan inni kana jechuun namni bakka dhimma ofii malee kan namaa kana dantaa dhabuu bakka ifii ma fooqii meeqa jaarii maal jechuu barbaade malee miskiina ifii gadii kana dagachaa deemu jira jechuudha. Kan hundoonni nu fide maali bolala nuti addunyaa kanarratti nuti umrii zalaalam hin jiraannu yoo guddate 60-70 jiraanna. Kanaafuu bolalumaa nu keessatti uumaa jiru kunilleen aadaa kan akka badaa deemu godhaa jira. Hunda caalaa garuu immoo kanii fi sadarkaa duraarratti himamuu danda'amu amantii keenya irraa fagaachuudhaatu kana fidaa jira. Hundi keenya walaallee amantii keenya sirriitti qajeelaan hordofaa hin jirru. Kun immoo yoo kan sirratti ta'e aadaan kun illee hin deebi'e jennee yaadne inshallah. Carraa kana naa kannuu keessaniif hedduu galatoomaan isin jedha durarratti waan addaa waan hagas mara jedhuun qabu garuu immoo aadaan wal gargaaruu wal bira dhaabbachuu miskiina gargaaru akkanii fi jabaatee itti fufuu hundi keenyaa akkanii fi harka qalleeyyii cinaa nama abbaan manaa irraa du'e kanii fi waan dalagatee ilmaan ofii jiraachisuu hin qabne kana kanii fi dagataman kana kanii fi akka amantiitti illee sababa isaaniitiin gargaarsi nu argamu kana maal jedha amantiin islaamaa hin gargaaramtanii deeggarsa hin argattanii jedha. Yoonii fi miskiinota keessan gargaaruun taate malee namoota harka qalleeyyii dadhaboo keessaniin yoo taate malee gargaarsa hin argattanii jedha jechuudha. Kanaafuu gargaarsa argachuudhaaf akka amantii islaamaatti maaltu jedhama maali jechuudha kan dubbatamu nama harka qalleeyyii keessan yookaan immoo dadhabaa keessan gargaaraa jedha jechuudha. Gaafa san jabeenyiin argattanii jireenyilleen
hin fooyya'aa jechuudha. Kanaafuu aadaa kanarratti haa jabaannu hin jiru hundi keenyaahuu wanti kun satisfaakshina guddaallee keessatti illee namaaf kanna ajriillee har'aa miti gaafa biraallee guyyaa gaafa duniyaarra deemnellee jannata keessatti illee akkanii fi sadarkaa guddaa kan nu godha waan ta'eef wanta kanarratti hundi keenyaahuu kan daganne illee kan biizii taanee yeroo dhabnee wanna taane illee yeroon hangisa waan dura hir'istu hin qabdu waan biraatiin yeroo dabarsaa jirra waan adda addaa fiilmii jala deemnaa oduun taanii guurraa maal jenna kana hundarratti yeroo gubaa ooluu caalaa garanii fi wanna tola ooltummaa kanaa deemnee keenya sammuu keenyaaf illee satisfaakshina guddaa nu kenna waan ta'eef gara kanatti haa deebinuun isin hin jaa isinilleen carraa kana naa kennu keessaniif hedduu galatoomna isin jaa. Tole yeroo keessan gatii jabeessa kanarraa nuuf qooddanii bakka kanatti argamuudhaan waamicha keenya kabajanii dhaggeeffattootaaf quraanaan wal qabsiistanii ergaa dabarsitaniif barumsa laattanii fi guddaa goonee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa. Egaan turtii nuti ayyaana qillee sababeeffachuun dhimma namoota harka qalleeyyii deeggaruu irratti dhaabbilee amantaa akkasumas namoota dhuunfaa tokko tokko waliin taasisne kan hangammaa dhaggeeffattan fakkaata. Qophicha dursuun kan sinfaana ture ani Galataa Olumaan ture. Qophicha gulaaluun immoo Shimallis Baqqalati. Sagantaa keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechaa an gamanumaan nagaadha. Waliin sirbinu.